Fakkeenya viidiyoo tokko bara hangasi viidiyoo tokko guyyaa yoo beekte fakkeenya guyyaa beekte akka joonde fakkeenyaaf asaan tun kaasa OMN 2014 Oktoobar jennaani. Kallattiin viidiyoolee OMN bara 2014 Oktoobar keessa gadhiisee naaf fide jechuudha. Kuno Oktoobar guyyaa 4 fulbaana 9 viidiyoolee san guyyaa fi ji'a san yeroo beekte kallattiin viidiyoo barbaasan Google irra dhuftee barreeffatte argatte jechuudha. Fakkeenyaaf gatiidha. Gatii waan barbaadu laaptooп barbaadu fakkeenyaaf laaptooп gatii hangana hangas jidduu naaf fidin jaanii. Laptop. Yes. Come on. Kallattimaan laaptooppii $500 kuma jidduu jiran naa baasa jechuudha. Akkuma agartanii $500 kallattiin waan barbaadde hunda Google karaa salphaadhaan waan barbaadde sun argachuu hin dandeettu jechuudha. Karaa dheeraan deemin kallattiin argachuu hin dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaa haaraa takka dhuftee mana yookaan mana hoteelaa mana warra nyaatan mana nyaataa reestooraantii haa ta'u bakka dhaabatu kan fakkeenyaaf bakka jiru kana dhiyaatu barbaada jechuudha. Kaffaneer beenaani search akkaataa kun hundaa bakka jiru fi naannoo na dhiyaatu mana bunaa kana dhiyaatu na baasa jechuudha. Gartan jedhee abdiin qaba kun kana barachuu qabdu guddifte hoteela feete reestooraantii feete mana bunaa feete kallattiin kasi dhiyaatu bakka sanitti siifite jechuudha. Kana qofaa miti waa hedduu jira jechuudha. Fakkeenyaaf waa sarchi godhuu feeta yeroo waa sarchi gootu fakkeenyaaf Jawaar Muhammad jedhee fakkeenyaaf waan barbaadu tokko fakkeenyaaf Jawaar Muhammad interview isaa OMN jiru guutuu akkanatti finne waan biraa naaf fidin jaan fakkeenyaaf viidiyoo isaalee OMN gadhiisa akkanatti finne yoo jedhu kan barbaadu taate Jawaar Muhammad katabee irraa ba'e plus jennaan hir'isuu jennaan OMN viidiyoolee isaa ka OMN jiru tokkolee naaf fidu waan biraa naaf fide jechuudha. Viidiyoolee biraa naaf fida viidiyoo Jawaar Muhammad ammoo isaa OMN interview gootu naaf fide jechuudha. Hir'isuu yoo goote waan tokko sarchi goote waan sarchi goote irra rabate waan sarchi goosan waan akkanatti finne yoo ittiin irraa ni goote hir'isuu goote waan san tokkolee siif fidamu kun guutuun Jawaar Muhammad jedha. Laakiin ammoo ka OMN narraa hambisa jira jechuudha. Akkamitti dhaan ammoo bakka hir'atu kan dhufeetiin yoo ida'uu godhe viidiyoolee isaa ka OMN irra gadhiisu dura naaf fide jechuudha. Ka biraalee sun naaf fidu hedduminaan kam naaf fida ka OMN irra gadhiifte naaf fide jechuudha. Guutuun kun OMN jedha. OMN hir'isuu yoo goote fakkeenyaaf viidiyoo tokko barbaadda waan barbaadu san kallattiin waan akkana kan itti ida'uu yoo goote itti dabala jechuudha. Waan san ammoo gonkumaa akka waan san barbaadan qofa siif fidu waan biraa kan siif fidu waan hin barbaanne san hir'isuu yoo goote kallattii mana waan ati hir'isuu dhaqoo san qoqqolee siif fidu ammoo kun ni garta. Kun guutuun OMN jechuudha. Qophiin irraa kana fakkaata Google irratti waa barbaadu kanaan qofa miti kan hedduu jira jechuudha. Akkaataa waa ittiin barbaannu akkaataa sarchii waatti kun maloota gaggabaa itti fayyadamnu maloota hedduu jira jechuudha. Qophii kanaa akka hedduu itti bohaartan jedha abdiin qabaa masootuu sabsaaba gochuun jabeessaa hanga qophii kana fakkaata waliin nu deemtu nagaan nuuf tura.